akka kana yeroo isaan imimmaan lakkuu gallakkisanii garaan koo na dadhabe. Garaa koo na dadhabe. Maal boo'ichuma isaa maammire maaloo dhiisaa hin boo'inaati. Maammire maaloo dhiisaa hin boo'inaa. Afaan Oromootiin hin waaqeffatama. Afaan Oromootiin hin kadhatama. Hin boo'inaa maaloo dhiisaa. Hin boo'inaa nama maa jettaa boo maa rakkate? ማርያምን ከመውደድ በውስጣቸው ያለው የእመቤቴ ጠላት ስሟን ሰጥቶ ይቃጠል በፍቅር ስጠራት። ኦዱ ገዳ ስፔሻሊስtii cimaa ta'uun isaa kan himameef Dr. Salamoon Indiriyaas hospitaala Kiristaanaa Walaayittaa hospitaala waliigalaa Daree fi hospitaala dhuunfaa isaa keessatti hojjetaa kan turan boqotan. Sirna awwaalcha isaanii irrattis taatee ajaa'ibsiisaan tokko ta'etu jira. Ogeessi fayyaa kun maal ta'aniitu kan boqotan, yoomi kan isaan boqotan, eenyus kan jedhu odeeffannoo bal'aa isin biraan geenya. Sinodoosiin giddu galeessaa waldaa warra wangeelaa makaanii Yesuus Itoophiyaa amajjii 25-26 yaa'ii isaanii magaalaa Finfinneetti taasisaniin waggoota arfan dhufaniif namoota waldattii dursuun tajaajilan filatanii jiru. Eenyufaa filatan qophii keenya ammaa keessatti kan isin biraan geenyu ni ta'a. Yesuus akkuma du'ee du'aa ka'ee nutis cuuphaa keenyaan akkuma Yesuus biyya lafaa fi cubbuudhaaf duunee du'aas kaaneerra. Akkuma bishaanicha keessaa ol kaatanii hafuurri qulqulluun isinirra buufata. Raajii Taamiraat Damsii Hundeessaan waldaa akkasumas Hoolii Spirit TV jecha isaan dubbatanidha. Waldattiin guyyaa muraasaan dura lubbuuwwan haaraa hedduu cuuphaa bishaanii raawwachuudhaan gara mootummaa Waaqayyootti dabaltee jirti. Kanallee isin biraan geenya. Akka uummattiin Oromoon afaan isaatiin Waaqayyoo waaqeffata. Akka uummattiin Oromoon Phaaphaasii shuummataa jiranii dheekkamanii imimmaan gallakkisanii boo'aa turan. Afaan Oromootiinis waan nuuf jedhanii turan ergaa gabaabduu tokko mee dhaggeeffadhu. Iddoo biraa hin deeminaa. Sabni Oromoo amantii qaba. Sabni Oromoo aadaa qaba. Aadaa keessan balleessuudhaaf, sinfixuudhaaf dhufaa jiru hin dhagayinaa. Aadaa keessan balleessuuf dhufaa jiru nu jenna. Abuna isaa Oroos faatu aadaa keenya balleessuuf dhufaa jira. ምኑን ይዘው እንደገረዙት ኢየሱስ ነው የሚያውቀው። በእግዚአብሔር መንግስት በክርስቶስ ወንጌል ላይ የተደረገ አመጻ ጠቅላይ ሃይማኖት ቱ ዳበቴ ጅሩ ዳቆን ኢሳ ዮሐናችን ወደ ደቀ መዝሙሩ ኢሳት ሰይጣን ይገለ ይገል ኡቱኒ ኢላሉ ደቀ መዝሙሩ ጠቅላይ ሃይማኖት ሰይጣን ይገላ ይገል ዳበቴ ላለን ሞጀ አቺ ቦዴ አተመጠማ መስቀሊት ቀቤቱ ሰይጣን ከነ ኢየሲሴ ኬሳ ባሴ ዱከ ቡቱሳ ኬሳ ጀ Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristaanotaa Kiristaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuqoon ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristaanummaa fi biyya keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii keenya gadi isiniif dhiifaman hunduma dursee akka isin dhaqqabuuf yaadachiisaa isiniif erga. Yaadaaf gaaffii qabdan koomentii irratti nuuf qooda. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baha. Karaa fuula weebsaayitii keenyaa nu hordofuu kan barbaaddan www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan keenya afaan Oromootiin barreeffamaan argachuu ni dandeessu. Gara qophii keenyaatti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Oduu gaddaatiin odeessa keenya seenaa jalqabna. Speeshalistii cimaa ta'uun isaa kan himameef Dr. Salamoon Indiriyaas hospitaala Kiristaanaa Walaayittaa hospitaala waliigalaa Daree fi hospitaala dhuunfaa isaa amma hojjetaa ture keessa boqote.
Ogeessi fayyaa cimaan kun balaa tasaan erga boqotanii guyyaa dheengaddaa sirni gaggeessaa isaanii raawwatamee jira. Guyyaa awwaalcha isaanii irraa sirni awwaalcha isaanii wayita raawwatamus wangeelli Kiristoos lallabameetu jira. Maatii isaaniif jaallattoota isaaniitiif jajjabina guddaa hawwina. Sinodoosiin giddu galeessaa waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa amajjii 25-26 tti yaa'ii isaanii magaalaa Finfinneetti taasisaniin waggoota arfan dhufaniif namoota waldatti dursuun tajaajilan filatanii jiru. Haaluma kanaanis waggoota arfan dhufaniif waldatti kan tajaajilan luba Fallaqee Xibab harka 130 pirezidaantii ta'uun wayitaa filaman. Obbo Girmaa Boorshe ammoo harka 177 itti aanaa ta'uun filamaniiru. Akkasumas obbo Almaa'u Gaarii harka 213 kan filataman yoo ta'an luba Habtaamuu Bulaa fi lubni Biraanuu Baalchaa pirezidaantii fi taantummaaf warra caqafamanii garuu harkaan kufanidhas jedhamee jira. Yesus akkuma du'ee du'aa ka'ee nutis cuuphaa keenyaan akkuma Yesus biyya lafaa fi cubbuudhaaf duunee du'aas kaaneerra. Akkuma bishaanicha keessaa ol kaataniin hafuurri qulqulluun isinirra buufata. Bishaan itti cuuphamne keessaa ol ka'uun keenya jireenya bara baraa argachuu fi bara baraan jiraachuu keenya addeessa jechuudhaan raajii Taamraa Damsiisuu hundeessaan waldaa fi hoolii ispiriitii fi dubbachuudhaan lubbuuwwan haaraa hedduus cuuphuudhaan gara mootummaa waaqayyootti dabalanii jiru. Akkuma dubbatanis lubbuuwwan hedduun wayita cuuphaa bishaanii raawwatanitti hafuurri qulqulluun isaanirra buufateera. Hafuura qulqulluudhaanis cuuphamanii jiru. Viidiyoon isaanii dhaqqabee jira. Daawwannee walitti adeemnu. የሚያስፈራራችሁ ጠላት የሚወድቅበት ቀን ነው። ሃሌሉያ አሜን። እስቲ ሃሌሉያ 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 ድገሙ እስቲ ሃሌሉያ Qophii keenya xumuraatiin daawwattoota keenya tibban eegaatii waan waldaa Ortodoksii Itoophiyaa gargar cabuu ishee wajjin wal qabatu biyya keenya keessatti adeemsifamaa jiruu fi taateewwan taa'ee wajjin wal qabate viidiyoowwan itti bohaartan akkasuma irraa barattanii fi hubannoo guddaa irraa argattan muraasa isin biraan ga'uu jaallanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin tura daawwadha. ወገንና ዘመድ አንን ወደ ኋላ ማርያምን ከመውደድ በውስጣቸው ያለው የእመቤቴ ጠጥቶ ይቃጠል በፍቅር ስጠራ ማነው እስቲ እጃችሁ ነው አትጣት የሚለኝ እስቲ እጃችሁ አይሰማ የሱን ተበላ ይነጠቀበል ማርያም ነው የምትሉት። ማርያም አዳነች። አንተ ደረት ላይ አንጠለጠልከው የሴትዮዋ ፎቶ ያድንሃ ያድን የሴትዮዋ ፎቶ የማድግ ልጅ ታቅፋ የምትኖረዋ ሴትዮ የጠፈሯ ንግስት የጠረፏ ንግስት የሰማይ ንግስት እያላችሁ የምትጠሯት ንግስተ ሰማይ ወምድር ማርያም ድንግል እያላችሁ የምትጠሯት ሴትዮ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናት አይደለችም። ሌላ ማርያም ወይም ደግሞ በዛ ስም የሚሰራ ክፉ መንፈስ ደረት ላይ አንጠልጥለ ግርግዳ ላይ ሰቅለ የምትኖረው ለምን አታድንህም? ለምን አታድንህም? ለምን አይደርሱልህም?
Lumni warri kun immoo dheengadda koofii haala fakkaanii televezyiiniidhaan gadi ba'anii imimmaan lakkuu gallakkisan. Akka uummattiin Oromoon afaan isaatiin Waaqayyoo waaqeffata. Akka uummattiin Oromoon Phaaphaasii shuummataa jiranii dheekkamanii imimmaan gallakkisanii bo'aa turan. Afaan Oromootiinis waan nuuf jedhanii turan ergaa gabaabduu tokko. Mee dhaggeeffadhu. Iddoo biraa hin deemina. Sabni Oromoo amantii qaba. Sabni Oromoo aadaa qaba. Oromoo. Aadaa keessan balleessuudhaaf sinfixuudhaaf dhufaa jiru hin dhagayina. Aadaa keessan balleessuuf dhufaa jiru nu jedha. Abuna isaa Oroos faatu aadaa keenya balleessuuf dhufaa jira. Warra laga xaafootii naan jedhan gaafadheera waa'ee isaaniis nan qoradhe. Abbaan isaanii haroo godaanaadhaaf dhufanii achii dhufanii achitti dhalatan naan jedhani. Maal lakkuu gallakkisanii garaan koo na dadhabe. Garaa koo na dadhabe. Maal boo'ichuma isaa maammire maaloo dhiisaan boo'inaati. Maammire maaloo dhiisaa boo'inaa. Afaan Oromootiin hin waaqeffatama. Afaan Oromootiin hin kadhatama. Boo'inaa maaloo dhiisaa. Hin boo'inaa nama maa jettaa boo maa rakkate? Maal jechuudha boshime? Mee maalan godhare namni guddaan amma nagoo gaafanni boo maalan godha boshime go? Mee maal godhe naan jettu mee boshime? Isin yoo ta'e maal goota boshime? Boo dandeessi sooftii kenniif? Sooftiin immaa waan xiqqoo miti. Sooftiin qaba boshime kanan qaba. ይዘው እንደገረዙት ኢየሱስ ነው ያለው። በእግዚአብሔር መንግስት በክርስቶስ ወንጌል ላይ የተደረገ አመጻ ተክለ ሃይማኖት ቱ ዳበቴ ጅሩ ዳቆኒሳ ዮካናችን ወደ ደቀ መዝሙሩ ይሳት ሰይጣን ይገለ ይጀ ኡቱ እኒ ኢላሉ ደቀ መዝሙሩ ተክለ ሃይማኖት ሰይጣን ይገላ ይጀ ዳበቴ ላለን ሞጀ አቺ ቦዴ አተመጠማ መስቀሊት ቀቤቱ ሰይጣን ከነ ኢየሲሴ ኬሳ ባሴ ዱከ ቡቱሳ ኬሳ ይጀ achi booddeemmoo keessaa baasee ka'eeti seexanni isa kee ba'ee gara bishaanitti fiignaan dhaabbadhu ittiin jedhee jedha. Achi immoo seexanni dhaabbatee jedha. Eegii dhaabbatee booddee amma na wajjin dhufuu barbaadda moo lafa dhuftetti deebi'uu barbaadda jedhee gaafate Taklaa Hayimaanotii jedha. Achi seexanni iddoo dhufetti immoo deebi'uu hin danda'u si faana dhufa ittiin jedhee jedha. Achi booddee Taklaa Hayimaanoot isa cuubeeti Kiristaana isa godheeti maqaa isaa geeddaree fi maqaa baasee fi seexanaaf maqaa kiristaanummaa kan biraa baasee fi dhagna isa qabee hamma gaafa mootummaa Waaqayyootti galuutti amanamaa ta'eetii diyaaqonootaa fi Taklaa Hayimaanootiin tajaajilaa ture jedha. Kun kitaabicharra jira. Peejii isaa afaan isiniin ooba borganama. Egaa kuni itis maraatummaadha yoo ta'e malee amantii akkasiis hin beeku. Dhugaa Waaqayyootaan kiristaanummaa kana argees hin beeku. Biyya kana ortodoksiin jira takka akkasin ta'an isaan. Inni Itoophiyaa adduma. Seexanni dhagna qabateeti kiristaana ta'ee maqaa geeddaratee mootummaa Waaqayyootti galeeraa nuun jettu jaran. Kanatti qaana'uu qabdu baraasin malee maal nama xiyyitu sayyuu. Akka nama waan gaarii godhe, akka nama waan dinqii hojjete, akka nama dhugaa biraa qabu nutti hin waciinaa. Kana kitaaba keessattu jedha. Seexannoo hafuudha. Eessa isaa qabdee dhagna qabda yaa obboleessa ko. Eessuma isaa qabdanii seexana dhagna qabdan isin. Hafuurri mul'ata. Haa ta'u immoo seexanaaf araarri Taklaa Hayimaanottu seexanaaf araara godhee mootummaa Waaqayyootti ol deebisee gashaa. Seexanni mootummaa Waaqayyootti galeera taanaan seexanaaf Waaqayyo gidduutti araarri bu'eera taanaan maal asii goona reeyyaran. Maal isaa waldaa keessaa በኢየሱስም jedhare maa xabala geessanii nama masqaliintumaa ol ture seexanaaf araarri godhameera. ኢየሱስ እያለ ለስዕል መስገድ ኢየሱስን መግደል ነው። ሞትን ያሸነፈ በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠ ኢየሱስ እያለ ፍጡራንን መካከለኛ አድርጎ ማስቀመጥ ኢየሱስን መግደል ነው። የኢየሱስን አማላጅነት ክዶ የማርያምን አማላጅነት መቀበል ኢየሱስ ላይ መግደል ምን አለ? Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha.
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawaan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Sagalee Kiristaanotaa ta'ee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe godhachuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti yommusuma sinii bawala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu keessan mirkaneeffadha. Like share gochuudhaanis yaada keessan ammoo komentii irratti nu qooduudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Karaa fuula websaayitii keenya odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa akka isin naqqabaniif www.christiannewsethiopia.com barreeffama afaan oromootiin achirraan darbu hordofaa isiniin jenna. Liinkii isaa komentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa haaraa wayitaawaatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.